Asuma sidduun gadha malee meeqatti sidduun gadha babaatu jemee nagoo qabdeessu. Kita baate gaa. Fayyaa qabdanii. Na dhage balloo ijoollee na dhage ijoolleen na bochete atis immoo manti hin jengaawo khalaas ijoollee gartee jirta khalaas hin jeewo balloo inshallah na dhage jarri maallaqas wanti janiiti mana sirra jiru kana sirra bakka biroo si jiru kana خلاص أكيسام بكني جيري سكولين جيرا مالك نجسين جيرا قروا أمواتي أيوة خلاص جولين جيجبات أنا جير جولين تيف أنا فيديو سر أمرو بربادي جولين سيفين كوا كبادا جولين سيفين كوا كبادا أي ماركو دون كبا إسانو ما إسين جيسيت مان هلا إسان جا جيسيت مان هونو بكتانا تيد أجرا جيه أمانو سندن دينيه هنگام مان تناتي هيد أجرا مالي إساني سينجرري garuu ammoo warreen gartee silaa asitti ijoollee tanaas sodaachisaa jiranis nama hedduudha. Namni gartee isa kana hidhee warrootuma gartee nu harkaa qabu kana keessaa tokko arraan tana gaa sheenyi guddaan oguu hidhame magaalaan akkana dhadhamaati jechuudha. Gabaabumatti warri siiriidhaa guutuu dhadhamee jira. Mee mana keessatti namni isin cinqaa jiru ni jira? Namni tokko rifeetuma asiin gulaa banaa jira. Nama zilaa. Nama jila farisma ulaa banaa jaa amma ulaan hin banamtu. Ayyee ulaa banaa isin jam. Ulaan suni isinitu ulaa harkaan qabachuu ni deenya moo nama isinii golaan sarkaa? Nama sanitu ulaa qabu ni deenya mana sallee akka tireen walaalle. Bakka inni itti baabaan keessan itti jirullee dhaquu dadhabdan. Garuu immoo warraan tana wanni bakka tanaan isin jiru maal jettanii mana keessaa illee isin baasee baabaa keessan yoo danda'amte bakka inni yoo danda'amte bakka inni hidhaa jiru gartee isin garsiisuufi. San dadhabamnaan ammoo bakka inni jiru haa gartee hulaa manumaallee isin garsiisu aan ammoo tiyyaa viidiyoo maree yookaan waan takka isin garsiisuu fi saniifuu waan takka hin taatanii inshaallah nin baasaa miti nin baasa. Hordoftoota kabajamtoota keenya balloon kun jechuudha guyyaa hedduu harka biraa qaba. Wallaahi waan birootiin nu mudate malee tartiibii isii qabnee viidiyoollee irraa waraabuu danda'u jira. Dhugumatti siiriin inni godhu jiru siirii ajaa'ibaati. Anuma keessa jirutu beeka. Maaliif balloolleen kun silaa na bira jiraatee gaarii ture. Sheekaa inni itti naqayee hojjennii isaa kana akka inni qabamu godhe jechuudha. Dawaa irraa dalagadde. Saniifuu har'a immoo dhibbatti isin ittiin kajibu. Yooniifiin balloo baasee malee viidiyoo tana gadi lakkisu abadan. Yooniifiin balloo haala gartee itti bahu jechuudha. Siistama tumadhe malee viidiyoo tana isin gadi lakkisu jechuudha. Yaasmin. Amma deemnaa baabaa keessan dhugumatti yooniifiin isiniin garsiisa jee sani hiree rabbiiti. Hanaan baabaa keessan amman tana silaa isin garsiisuudhaaf hin dandeenye garuu immoo manatti isin deebisa. Garuu malee manatti gadi hin galu abadan. Kasi jala deemnee yoo kan manatti hin galu baabaa keessan turre namni hundinuu baabaa keessan jala deemnaa ammaan sana jala deemnee malee manatti hin galu. Tayyib duuba bar mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessaa isin ijoolleedha. Xaaqaani. Xaaqaa barii mana darajaadhaa jettee bakka inni itti hidhamee dooraa sadaffama afuraffaadha. Mana keessa ol fagoo jechuudha. Tokkoffaa manni hidhaa oguu jedhanii isin gaambee malee alaanis dallawa qaba. Dallawa bolokkeetaati. Anuu san gubbaan seena. Garuu ammoo maal nin baasa inshaallah. Saniifuu kottaa manatti isin galcha. La baabaa kee garuu malee asin sosoon abadan. Leesh baraan san hin jenne. La doonuri illa. Anaatiitu laaleetiin jechuun deebi'ee isaas nin baasa inshaallah boru. La ammoo deema. Ammoo deema. Jettaniire yoonii fi harkuu baattan oolu. Yaagar. Yallaa yeeta. Hanaan ammaan tana isinii gabaabdumatti nuula bakki itti hidhamee jiru. Bakka tana jechuudha kottaa nuulaan harkuu barbaadan taanaan jechuudha. Man tana nuula bakki itti hidhamee jiru as duubaa jechuudha. Yaasmin nuula baabaan keessan bakka tanatti hidhamee. Asitti hidhamee. Asitti hidhamee ilaala man tana wanni isin fidee fi kuffaa halkanii isiniisi ijoolleedha. Tamam. Boru ganamaan isin garsiisa. Boru ganama inshaallah nin fida amma immoo kottaa isin galcha. Ammaatti baabaa kee rufeena. Barkaam bakki raaseenni of fagoo agartanii mitire. Bakki raaseenni of fagoo agartan harku jirtan.
bakki irraa seenee of haguudha amma deemaati isini nin baasa bara ani isin jeetiin jira bara isinitti hin kijibu ani wanni isin fidee fi isini kijibuun barbaanne naan seenaa laalni haalonti osen hordoftoota fi kabajamtoota keenya jechuudha dhugumatti ijoolleen jechuudha abbaa malee hizaabarraa maashaallah abba jaalatanii baabaa keenya garuu malee jenni garuu ammoo ani xiyyaaf seenuudhaa fi maallaqaaniin seene hordoftoota fi kabajamtoota keenya jechuudha dhugumatti ijoolleen abbaa isaanii arguudhaaf hedduu takka dhiphachaa jirti haa ta'u malee ani ammoo warreen gartee hijibaan balloon abbaa keenya yoo jenne ijoollee tana qofaa miti abbaadha jechuudha. Ijoollee tana qofaa miti jechuudha. Kanii fi balloon abbaadhaa fi nulleen abbaa keenya guddaa keenya illee jenne yoonii fi jenne garuu ammoo isaan maallaqa nyaachisaniiti isa as keessattiidha. Warreen sheeyitichi guddaan siiriidha harkaa hin qaba. Warreen gartee isii jala dalagatanii lookeeshiniis pilaannis karoorri isaaniitis jalaa badee jira. Akkasumatti namootaan gartee isa kana qabdanii harkaa qabdan yaadan jechuudha maallaqa kafaltanii as keessanii maallaqni maallaqa hin caalu waan ta'eef har'aan tana kunoo maallaqa nyaachisee isallee bakka inni jiru isiniin garsiisa. Garuu ammoo baabaa keessan niin baasa maallaqa gartee isaan kafalanii namni gartee isa hidhasanii anis akkasuma maallaqa kafaleetiin baasuudha ta'a. Amma barii na dhagee isin amma na dhagee haa. Halkanis galgalaasi as bira dabuu isinitti hin dhiisan. Yeroon tuni dukkanaanii hordoftoota kabajamtoota keenya. Laala har'uma qofa obsaa malee isinitti hin kijibu boruuf isin bira figeetiin hoggusanii. Har'a jechuun na dhagee haanan yaasmiin har'a qofa isinitti hin kijibu jee. Ani bartaana duraas akka viidiyoo mariin beeku warsin. Isin biraa siin umaan dhufamanii viidiyoo maru waan gaafadha malee maaliifi tokkoffaa bakkaan itti beeku na jalaa jijjiiranii ammaas sheettartiibiin harka jira warreen gartee siirii naggoodhaa turan sanii harka jira saniifim karaa manarraa fagaachuun barbaanne ijoollee fi manaas jechuudha isaan irraa baaseetiin isaan immoo sheettartiibis bakka birootti hidhee hanga wanni sun qulqullooytu jeeti saniif malee waan birootii miti amma immoo isin manatti isin deebiseetiin baabaa keessan xayyib yoonii fi akkasitti diddantee maallaquma saniin isin garsiisa gaa khalaas. Anaan yaasmin amma na dhagee gamasiin maallaqa itti kanneetiin jechuudha wardiyaa nama eegu jechuudha asiin isin fiti baabaa keessan amma isin agarsiisa ammaas akkanatti hin boo'inaa tamam hin boo'inaa tamam akkasimi nu qofaltama yoo gootan hin boojitanii haala sayyee shaatira laal maallaqa itti kanneetiin amma baabaa keessan mana gartee duraan irraa jijjiiramsanii asiin garsiisiitiin asiin isin fida akkanatti hin boo'inaa tamam ammaas ogguun baha isin ijee daddababaa. Hordoftoota kabajamtoota keenya jechuudha ammaan tana asitti daddafnee waan dubbannu fi har'aan tana ilaal sibiilallee fideetiin jira waan ajaa'ibaatiin harkaa qaba laal gabaabdumatti arguu jirta yoo ta'e laal wanni isin harkaa jirtan kun akkanatti as ilaalala har'aan tana raajuun maaliin deema jechuun keessan hoo qabee akka saannaa qabe akkasummaa qabee xiqqishu hordoftoota kabajamtoota keenya raajuun maaliin deema jechuun keessan loltu kanii fi sheettartiibiin qixqix godheetu jiru laal kun arguu jirtanii miti kanaan akka gartee asiin buutu mana cabsu maallaqa kanneetiin jira akka inni gartee asiin cabsee bahu kanaafiin kana fuudhee deema magaazaa sarkaa hin qabu waa hedduudha saniifuu telefoonallee irra balloottiin gaanu deema yoo rabbi naa mijeessee du'aa hin godhadha siistamaan an tume kana akka naa mijaa'u jechuudha saniifuu turtii gaarii isin ammoo akka nettanii boo'ina hordoftoota kabajamtoota keenya akkaan jedhee akka nettanii dubbatinaa ta'u. Akkaan jee nu labbaabaa keessan qophaa'ala. Risaalaan itti barreessa asiin qophaa'ala. Arguu jirtanii miti hordoftoota kabajamtoota as keessa jira uumaa. Ballo. Ana. Raajee. Oyyee. Yaasmin. Baba. Eessa dhuftan isin? Raajee. Keenya Yahananii fi Yaasminis kun osoo biriiranii ayyee dubbisa. Mee babayye akkam nagaa? Baba hojii qabdaati. Nagaa qabdame. Maashaallah maashaallah. Lukkuutiyya. Mee amma Yaasmin. Asumas iddoo gadda malee mee kanatti isin dhugaa dhabaa baatiyye mee nagaa qabdee isin? Kita baate gaa. Fayyaa qabdanii? Na dhagee ballo akkan jee ammaan tana si hojii haasa'uudhaaf hedduu dandeenyu jee.
laali sibiila ajaa'ibaatiin fidee kan yaanaan kan dhagee akkan bal'oo akkan jee sagalee ol fuun dandeenyu jee ay wanti daas fidee jira maddooshaas fidee jira kana ati ku gartee jara maallaqa nyaachisee jira najjaashii fi magaazini duraan akka ta'e jetta magaaza sittiin kanne magaazini kan isaan yoo ka dura ta'uu baateesi haaristicha kanneetiin jira na dhagee halkan guundi taraasaa bahe jechuudha halkan za'a sagalirraa eegalee hanga halkan za'a takkaaf walakkaa kunuun asaraatu jechuudha hanga sanitti isin kan ittiin booyinaatama hin baasama hin booyina hanga sanii na dhagee hanga san jidduutti cafaqii dhahe amma eessa baatiseete mana darajaa ol baata mana darajaa qabu gubbarratti ol baatee bikkee dhoytuu kanaa meeqa cabsitee mantu bikka takkaa jira tagartee bolokkeeta walirra tuulanii gartee wanti ta'e balloo keenya ijoollee na dhagee ijoolleen na boochate atis immoo manti hin jeenkaawo khalaas ijoollee gartee jirta khalaas hin jeewo balloo inshaallah na dhagee jarri maallaqas wanti janiiti mana sirraa jiru kan asirra bakka biroo si jiru kan خلاص أكيد بك نجي ريس ودين جرا مالك نجسين جرا قروا أمواتي أيوة خلاص جولين جواتي أنا أجر جولي تيف أنا فيديو سر أمرو بربادي جولي سيفين كوا كبار أجمع إيش بعد سيتي دورا درجة أفرفت البعض تشنفت المين ماس أفرفت أقوباتي لا كويسة تربى في خد سديتي بريسة هير غبارتي دقيسي وانا نجي لا كويسة تربى في خد سديت دقيفة تاخذ تربة بتديتي خلاص الديتي تربة بتديتي خلاص الديتي قال مرجع يجوا سنرة دي سكونكم لا أكيد أنت وجوز أنت بكابولو كأنه ولا طولة ميجرو سبيلان سكان سنين إن رامفتين جبي فردوتي لا يتومي تلفون أسفدا تلفون تكشن بدني ميسير بلو أما ندقي رسالة وفنا بريستا أما سي أما قالوا شيء نقدر ولد تدا سنكوفنا كان تكان دوان ولا يلا بيتا تلفون تكشن رسالة سيبريزن تمام أكان جتي ولا تلفون خلاص فل تفي تفي فل يجبيس الشيخ سخان أكم أنا في ولد تداتي نلاقي لوكيشن ولد تداي أنا مو قردو باتين سينا ركونكم أنا قردو باتين أتجوب مو بنيت أنجوبا قبسيك أنا نبي خربتا شاف سيتي halkan toora zaaqu takkaaf ulama jidduutti hospee ana immoo qopheesseetiin haadaa fi gara dubaatti jechuudha osoo hin bariin himmaas kan osoo hin bariin haraan radiis osoo hin bariin karatti uumamummaa matuu shaqnaa maqaa sanaan dhabee malee duraan yaadeetiin jira waan kana itti jechuun raajeen amaanaa raajee abshir ullee jechuun quba qabaadhu namni bira jiru sakkoon qabu inshaallah jechuun walumaanuu jiraadhaadha gurbaa san qabdi akka harkaa qabdu jechuun namaan naa hime shittarti barkaan qaba isa gadi lakkisi shittarti barkaan qaba najjaash na dhageemman tana isaa hor addamaa soofima addamaa soofin deema feeti maallaqa hedduu qabalee asirraa jiranii uummanni si maallaqa taanee olloonuu si baatu yoo ati siin baatu yoo duraan kamana kan keessa jiran mana shakkii wanti dhaqataa san keessa asirra jiranii sibiiluma beekaa dukkaan ta'e kan nu qabu sun qilleensi seen yeetiin beekaa kana si dabarse kalaas tolchite rakkoon qabu saniifuu ati ammaan tana gubbaa baateeti laal halkan kan zinga sagalii fi walakkaa irraa hanga gartee roozaa sagalii gubbaa baate cabsee risaala looshinii nutti dhaabni risaala sibiin barreessa kun si barreessa juba gubbatti kun bee si barreessati eewwa bayyati hibeetee dafee uggisiin tamaanan dhufuu qabda tamam maali bakka saniin haata akka nu qopheessitee ol kortee na biftu eewwa abshir hanga sanatti namallee qopheeffatee jira na dhagee jarrummaanu na dhagee haaressichi tokko ka yeroo saniin eegajee jechuudha yeroo saniin eegajee maallaqa kan itti fin jira kasan dura ammoo as keessatti wanni kan itti beeksuu sanii sirrii ammoo tana booda yeroo tana booda finiina tokko jira ittiin dubbatiin ati mana dhagee haa xiqqaa tokko jira amma tana booda qabuu finiina tokko jira akkasumatu sammu sintuu jira sani aboo sani asa dhukkee irraa kaasee mu jedha akkasimi inni sanii jechuudha kan isin duman jiru sani isa sanii baammantan ol seennaan caalchannee akkam caaluma jii maasi maaliif as dhuftoo siin jee akka nama rafee caaluma jiitu siin ibsa maallaqa nyaachisa fakkaatu jirre jaraan nyaachise jara baantaa miti hogguu gabbaate booda wal marineetiin tokko cafaa qoteenya kuni rakkoon qabu haa jechuun isa diimaa san beektaa dheeraan san nagee qaba beektaa isa beektaa kan jira ittiireetiin jira kun ammoo maallaqa yennaan anumaa una fiigee beektaa anumaa una fiigee
Maallaqa irraa nyaattan hin jeen malee maallaqaan seeqan nu deemaa miti hin jeen. Maallaqa irraa nyaattan akkamitti nama irraa nyaattan hundi jedhan singalchuun hin jee san isaa itti Najaashi harka keessaa qaba Najaashii fi intaloo san gartee. Intaloo san fayyita jechuun jedhee duraan afaan qabu jedhee. Aboo maal fayyitii miti sunis maal fayyitii aboo. Asumatti waan naayime Khadiire naayime. Akkasimi ati uuma akkasiiti garuu ammoo na dhagee nama akkasii akka fayyullee hin barbaannu gana caccabsu teenya. Isaan jechuudha kan nuti harka jiru kana gadi lakkisinati. Kana guddaan qabamnaan faffaa. Kana guddaan adhamanii jirani. Kana gadi lakkisin. Bal'oo keenya ati abbaa keenya. Inshaallah boru siin baasaa misiin baasa dhibbatti. Galatooma hedduu takka naa galatooma. Har'a ijoollee dubartii kana jechuun agarsiisuu kanaafuu hedduu takka galatoomi. Alhamdulillah rabbil aalamiin dubartii takka hedduu kanaa yaadee jechuun dhiyootan hunda akkuma ittiin harkallee jee. Ammoo naamu jiran. Naamu jiran. Manumeedhaa kana durbaasee rakkoon kun inshaallah. Inshaallah burni bata. Manumeedhaa kanatti inshaallah rakkoon kun. Yalla yita. Baay'ee kalaas lubbunaa gannaa jiraadha. Hararra jechuudhaan makiina irraa bu'ee ijoolleedhaan mana budeema. Isaan mana deebisee jechuudha. Eegaan ijoollee mana deebisee booda immoo halas inshaallah boruuf maallaqa kafalamee jira. Walitti dandeettii jama. Saniifuu du'aa inni godhaadhaa nu bira dhaabbataan isin jechuu barbaada. Saniifuu itti galatoomaadha. Ijoollee isin sammaan tara kan ittiin boo'inaa ta'u. Okkee gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Har'aan tana kunuu akkuman isin je'etti jechuudha. Baay'ee lama kiyyaa ijoolleedhaaf guuteetiin jira. Bal'oollee immoo inshaallah rabbii wajjin jechuudha. Irra deebiidhaan nin baasaa miti nin baasa jeetiin yaada. Ijoolleedhaas isa geessee jechuudha. Bal'oo bira wal harkisiisee salaam jaaniin wal dubbisanii jiranii. Maallaqni maallaqa hin caalu. Rabbi haa isinitti kanne gartuu haa isinii kanneen nullee hin dhorkatin. Namni hin jehuun warreen gartee isa qabdan Najaashii fi fakkaataan isaa yookaan immoo akka gartee miyyoo isa qabdee kana gobaabduma jechuudha. Haa isinii kanneen nullee hin dhorkatin jechuuf hin jee. Maallaqni maallaqa hin caalu. Kunoo gabaabdumatti dhibbatti viidiyoo itti aantuun jechuudha gammachuudhaan bal'oo as baasee isinii deebi'eetii yaada. Gabaabdumatti waa hedduudhaaf waa hedduu haasa'u sun ta'in isin bal'oo qabdan ani ammoo bal'oo isin qabdan kana badala isaa yooniif boota sanitti isin din tuni gamanumaanuu na laallachuuf teessanii saniif hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif waan nu jaalattaniifis hedduu galatoomaadha bakkuma jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu salaamullaa alaikum.